الشمعة حركة فوني كما جمتوتا في داوتوتا خلصوتا كوش ميدياني قوتما كرفتي دكاني قبرما أورمون هرّا مالكي سجرا أسرتي ياد مال كبرو ብዙ አጀንዳዎች አሉ ሰፊ ሀተታ ያለው መግለጫ ስለሆነ በዚህ መግለጫ الشمار كفوني كوجتا فيداوات تورس كوش ميديا نيتورك كوني كوش ميديا نيتورك تين كوباي كنس ميدياتو كوبي لما كينياتي كوبي لما كينيا راتيني حالا يرو رتي كيستو في التالي دان ويررمو اوروميا الالتيسي دكتور سغاير ارساوجين دا كمريغونو هانغتو مراتي كنفاتور تنفيرا كينيا غما يوتيوب شانالي كوش ميديا نيتورك دي في اكسمس غما ساتلايتي تين كان هوردوفتن سغنتا كينيا هانغدماتي هوردوفودان اكنفاتورتن افيرا كينيا دكتور سغاير كيسني بلاتوما بغدغاندفتن Galatoon yoo ganagaamne eegdi fayyaa ta'e. Tole Dr. Sagay isinis dabalatee akkasumas daawwattoonni keenya waan hedduuraati kaarra kan mari'annu marii keenya inni jalqabaa kan ta'u egaa walumaa galatti Oromiyaa guutumaan guututti kallattii garaagaraatiin warra irratti banamee jira. Weerara Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jiru kana keessaa inni guddaan guyyaadhuma kaleessaa qofa aanaan tokko guutumaan guututti humna Oromiyaa jalaa baatee warra Amaaraatiin to'atamtee akka jirtudha kan beekame. Kanas kan beeksise kominikeeshinii aanaati. Uummanni ganda 19 keessa jiraatu uummanni Oromoodha jechuudha. Ganda sana keessaa buqqaafamee akka ari'ameedha kan labsame. Kanaan dabalataanis guutummaatti naannoo sanitti qofa namoonni hedduun akka ajjeefamanidha. Dabalataan naannoo Oromiyaa iddoowwan garaagaraatti hidha bu'aa bootee dabalatee jechuudha. As naannoo Salaalee jechuudha. Namoonni hedduun dirooniidhaan akka haleellamaa jiranidha. Naannoo Salaaleetti guyyaa kaleessaa qofa nama 80tu kan du'e. Walumaa galatti guyyaadhuma kaleessaa sa'aatii 24 hanga ammaatti jirutti egaa gara namoota 390 400tti dhiyaatanidha kan du'anii kan hanga ammaatti lakkoofsaanii beekame jechuudha. Haleellaa xiyyaaraatii fi humna finxaaleeyyii kanaan wal qabate. Walumaa galatti duguggaa sanyii Oromoo irratti raawwatamaa jira. Walumaa galatti waan Oromoo irratti deemaa jiru kana akkamiin ibsitu Dr. Saggaayee? Duraan dursa I think maqaa finxaaleeyyii jedhu kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Jarri kun finxaaleeyyii miti. Qaama hawaasaati. Qaama mootummaa miti. Mootummaan bulchiinsi mootummaa naannoo Amaaraan beekuni. Qaama mootummaa federaalaati miti. Qaama kamiin jalattuu hin ijaaramne garuu akka hawaasaatitti hawaasachatu hidhachiisee uummata keenya irratti bobbaase. Kanaaf finxaaleeyyii otoo hin ta'in jarri kun shororkeessitoota. Hojiin isaanii hojii shororkeessitootaati. Uummata keenya uummata nagaa reebu, loon oofu, maatii dararu, uummata nagaa ajjeesanii olaantummaa isaanii agarsiisu. Kanaaf faannoon finxaaleeyyii miti. Faannoon shororkeessitoota. Faannoon qaama shiftaa waliiti. Saamicha hojiin isaanii, karoorri isaanii maal akka ta'e galma siyaasaa hin qaban. Ijaarsa siyaasaatis hin qaban. Qaama siyaasaatii miti. Kanaaf kun silaa mootummaan jiraate, seerri jiraate biyya san keessatti kun qaama shororkeessitootaati. Qaama yakkamtootaati. Utuu silaa seera kabachiisuun dhugaa jiraate mootummaan biyyasii seera kan kabachiisu garii kanarratti ta'uu qaba silaa. Garuu qaamni kun yeroo baay'eedhaaf ijaaramaa ture. Hawaasa hidhachiise. Qaamoliin amma jaarmiyaa siyaasaa ta'anii ijaaraman kan akka Abin Baaldaraas kun yeroo jalqaba irraa ka'anii 2018 irraa ka'anii uummanni isaanii akka hidhatu waamicha godhaa turanii uummata isaanii ijaaranii warri hojii
mootummaa hojjetus warri daldala dalagus hundi isaanii maatii tokkoof qawwee tokko bituun barbaachisaadha. Karaa kanaan olaantummaa saba keenyaa cimsina. Karaa kanaan lafa abbootiin keenya nuuf dhiisanii darban lafoonni isaan jedhan kun immoo kan Walqaayitirraa jira, kun Walloorraa jira, kun Oromoo Wallaggaa keessa jira, bakka hunda keessatti jira. ርስታችንን ለማስመለስ kan jedhu qabeenya abbootii keenyaa lafoota qabeenya abbootii keenyaa ta'e akka ofii keenyaatitti akka cimsinu kana gochuudhaaf namni tokko maatii tokkoof kilaashii tokko bituu qaba jedhanii addunyaatti himaa turan. Karaa kanaan ijaaramanii hawaasichatu garee kan hidhachiisee kanaan ga'e. Of course gaafa Oromiyaatti duulanii mootummaa naannoo Oromiyaatu affeeree qaama humna addaa naannoo Amaaraa kan affeere mootummaa federaalaati. Bakka hundatti qaama naanii fedhe bobbaasuu nan danda'a jedhee Abiyyitu Oromoo irratti waa affeeramanii dhufan. Kun immoo karaa gaafa dura dhufan mootummichi ummata hikkachiisee warra seera kabachiisan poolisii naannoo Oromiyaa ajajaan biyya san keessaa baasee ummata nagaa kophaatti dhiisee jarri naannoo Amaaraa irraa cehanii laga Abbayyaatiin cehanii dhufanii akka ummata dararan godhe. Garuu qaamni kun naannoon Oromiyaa jaalates jibbees Oromoo irratti bobba'uun isaa waan hin hafnedha. Isuma dhaaddachaa turanii bara baraaf amma immoo hidhatanii quufanii jennaan kunoo kara Wallaggaatti dhufanii nutti bobba'anii jechuudha. Galmi isaanii of course waan beekamudha. Galmi kan isaanii kan sirnichi Abiyyi dhaabe kan jaarmiyaaleen siyaasaa Amaaraa kan adda addaa kan akka Abin kan akka Baaldiraas kan akka Izeemaa hundi isaanii galmi isaanii kan bara kana waan beekamudha. Inni maali? Olaantummaa saba Amaaraa Itoophiyaa keessatti cimsuu. Sabboonummaa Oromoo gadi cabsuu. Kana godhuudhaan sabboonummaa fi sabboontota Oromoo Oromiyaa fi Oromummaa balleessuu kan jedhu kaayyoo jabaa qabatanii erga 2018 jalqabanii kan itti bobba'anidha. Kana sirnichatu waan akka kanaa ijaare. Kana immoo mootummaan Abiy, mootummaan naannoo Amaaraa, mootummaan qaamoliin adda addaa Oromiyaa irratti akka bobba'an ijaaraman hundi isaanii karoorfataniiti itti bobba'anii jiru. Tooftaawwan ittiin fayyadaman kan adda addaa qabu. Gartokkeedhaan lola waraanaa cimaatu mootummaadhaan nurratti labsamee jira. 2019 irraa jalqabee humnaan waboo hiikkachiisna kan jedhu irraan ka'anii sanboodas waboon shororkeessituudha jedhanii lola waraanaa jabaa Oromoo irratti gochaa jiru. Kan lammataa karaa adda addaatiin lafa saamichatu jira. Okay? Lafni saamamaa Finfinnee keessatti namoonni adda addaa dhiibbaa adda addaatu irra dhaqqabaa. Alaabaan Oromoo Oromiyaa hin fannifamu. Faaruun Oromoo hin faarfamu. Mana barumsaatitti jedhu. Eenyummaan Oromoo, aadaan Oromoo, afaan Oromoo magaalaa sana keessatti akka dhagahamu hin feenu jedhu. Yeroo adda addaatti kana kaasaa turan qaamoliin siyaasatis qaamoliin mootummaatis. Karaa biraatiin seera heera mootummaa biyyattii jijjiirree afaan biyyaa afaan tokko akka ta'u itti deemna jedhu qaamoliin siyaasaa har'as afaan kana afaan saabaatiin akka barreeffamu godhuuf tarkaaffii fudhachaa jiru. Karaa mootummaatiin poolisii adda addaa baasanii ministeera federaalaa kan barumsaa jalatti waa'ee afaanii irratti waan dalagaa turan, waa'ee seenaa barsiisuu irratti waan dalagaa turan ni beekama.
Amma torban kan darbe kana keessatti immoo torban lamaan darban kana keessatti maaster pilaanii dur harkatti busheessinee qeerroon balleessitee harkaa mootummaan akka jijjiirama fudhatu kan gooneen sun deebi'ee karaa biraatiin dhufee jira. Karoorri isaa kaayyoon isaatis akka warri keessa beekan nutti himanitti torban kana keessatti miidiyaa kanarrattis namoonni tokko tokko affeeramanii dubbachaa turanii Oromiyaa diiguudha, addaan kutuu fi diiguudha. Ammoo gaaffilee fi dhimma Oromoon magaalaa sanarraa qabu kanaan dura kaasee irratti qabsaa'ee gaaffiin keenya ni deebi'a jedhee yaadee ture. Sun gaaffileen sun akka awwaalaman. Yaadni sun akka badu. Amma immoo yaada jabaa gadi fiduudhaan ummata burjaajeessuu irratti kan xiyyeeffatedha. Naannoon Amaaraa lola waraanaa nutti labsee jira. Yeroo adda addaatti Oromoo fi Oromummaa irratti wallootti wanti ta'aa ture. Bara baraaf waggaa 4 lola jabaatu deemaa ture. Hooggantoonni keenya ummata walloo akka hiikkatan, akka qawwee isaanii lafa kaawwatan, dhoffatan, akka awwaallatan, akka hiikkatan lallabaa ture. Isaan garuu faannoo hidhachiisaa turan. Keenya kan hidhate hiikkachiisuuf jedhamee ummanni dararamaa ture. Kan isaanii haaratti magaalaa keessa taa'anii warri baankii hojjetu maallaqa guuranii maatii tokkoof namni tokko qawwee tokko bituu qaba jedhanii wajjira mootummaa keessa taa'aniiti maallaqa kan sassaabaa turan miiliyoonaan kan lakkaa'u. Abbootiin qabeenyaa maallaqa qabatanii kennanii meeshaa waraanaa bitatanii akkasitti hidhachiisanii Oromoo irratti bobbaasaa jiru. So karaa adda addaatiin haala guutumaa guututti haala comprehensive ta'een lola waraanaa jabaa, lola waraanaa Oromoo barbadeessuu danda'u. Jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenya irratti kan xiyyeeffate. Lola akkanaatu nutti banamee jira. Amma finxaaleeyyiin Wallagga keessa karaa Horroo Guduruu keessa deddeemaa jirtu kuni finxaaleeyyii miti akkuma isin jedhee kanaan dura shororkeessitoota kuni qaama hawaasaati. Garuu laal kun mootummaa miti, jaarmiyaa siyaasaati miti. Kun qaama hawaasaati. Social militarization kan jechaa turre sun kana nutti fidee jechuudha. Kana akkamitti ofirraa ittista kan jedhu. Jarri kun kanaan duras godhaa turanii uummata hedduu buqqisanii jiru, dararanii jiru, kan dhume baay'eedha, kan baqate baay'eedha, hanga har'aatitti baqatee bakka hospitaalota adda addaa, yuunivarsiitii adda addaa, mooraa yuunivarsiitii adda addaa keessatti, mana barumsaa keessatti namni gaafatuun dhabamee rakkachaa kan jiru baay'eedha. Kumaatamaan kan lakkaa'amu. Kan dhume dhiisi. Biyya isaanii dhiisanii akka qe'ee isaanii dhiisanii akka baqatan godhamaa jiru. Mootummichi gubbaarraan dirooniidhaan rukute. Uummata ammoo dirooniin magaalaa keessa malee loltuu Oromoo ajjeestee hin beeku. Magaalaa keessa dantee uummata nagaa jirti. Diroonii isaanii kan gadhiisan magaalaa keessatti. Magaalaa ganda keessatti deemanii gaafa achi gadhiisan maaltu ta'e? Gaaf tokko horii loon mooraa keessa jirantu ajjeefama. Gaafa dirooniin achi deemtu horiin hin rifata. Rifatanii batattisaa olii gadi deemu. Ammoo diroonichi waanuma munyuu gaafa arge seensi godhe isaanuma irratti dhukaasa. Horii fa'aa ajjeesa mooraa keessatti. Uummata nagaa ajjeesa. Ammoo fuuteejiin adda addaa, viidiyoon adda addaa argaa turre akkam uummata nagaa ganda keessa deemanii akka ajjeesaa turan waan beekamudha. Maaliif kana godhu? Mootummichi shororkeessituun lafarraa immoo hawaasaa hin shororkeessiti. Hundi isaanii walii galanii uummata kana sabboonummaa isaa gadi cabsuu akka mataa gadi qabatee akka biittiin sun biyya isaa taate hin barre waa'ee abbaa biyyummaa dhiisee inumaa kun biyya kiyya miti biyya gaafa isaan naaf hayyamanitti jiraadha jedhee akka isaan wajjin jiraatu gochuudhaaf deliberately kan godhanidha.
haala comprehensive ta'een kara hundaan lolli waraanaa Oromoo irratti lola cimaatu banamee jira. Kun waan ta'eef amma karaa Horroo Guduruu wanti ta'e kun faannoon amma akka ta'u himaa turre kanaan dura. In fact namoota Amaara ta'an biyya san keessa jiraatanii hojii hojjetanii maallaqa wayii horatanii biyya san irraa deebi'anii biyya isaanii deemantu nahee wanti kun dhufaa jira jedhanii sodaatanii ummata nuti beeknu keessatti guddannee keessatti hojjannee qabeenya itti horanne ummanni kun amma kunoo itti deemaa jiru duula itti bahaa jiruuti mee ummata san akka yoo danda'an biyya isaa qe'ee isaanii irratti akka hin duune bakka dhiyeessanitti akka dhiyeessan itti himaa jedhanii kan nutti himan ijoollee Amaaraa biyya san keessa jiraatanii turan amma gara biyya isaanii deebi'aniitu ture. Isaaninuu dirqiidhaan akka karaa agarsiisan itti dhaammachaa turan. Warra kanatu nutti himaa ture. Kun akka ta'u ni beekna. Mootummaanis hin beeka ture. Mootummaan naannoo bulchiinsa Oromiyaa, poolisiin Oromiyaa nuyi isin faana dhaabbannu. Isinirraa ittisuu hin dandeenyu. Ajajni bahee jira akka lakkisnee baanu naannoo kana. Kanaaf namni fira qabu bakka fira qabutti haadheessu haadheemu. Yoon taane jarri hammeenyan dhufu kanaaf dararaa guddaatu dhufuuf deema jedhanii guyyaa 3-4 dura himanii turan nutis karaa miidiyaatiin himaa turre. Haa ta'u kunoo amma dhugaa ta'ee karaa sadiin cehanii laga Abbayyaa cehanii dhufanii ummata kana akka ajaa'ibaatti dararaa jiru. Karaa Kiiramuu Giddaa Ayyaanaa kana keessa deemanii bulchiinsi zoonii sana bulchiinsi kutaa sanaatu kunoo amma aanaan tokko qabatamee jira guutumaa guutuutti fudhatamee jira. Gandoonni adda addaa fudhatamanii jiru. Uummanni keenya dararaa guddaa keessa jira, rakkoo keessa jira kan jedhu ibsa baasaa jira. Egaa kana akkamitti ibsitaa yoonaan jette sirnichatu rakkoodha. Sirnicha mootummaa Oromootii jedhamu. Sirnichatu kana hunda nutti uume. Laal shororkeessitoonni faannoo ofiin jettu har'a dhufte kun hanga 2016-17 maqaan isheetu lafa kanarra hin jiru ture. Hoggantoonni isaanii bara nuyi Jawaarfaa wajjin waa'ee qeerroo geggeessinu, mormii qeerroo geggeessinu nu gaafatu turan akkam gooneeti ijaarra. Shabaaba keenya akkam gooneeti ijaarree akka keessan kana akka dhaabbatan ummata isaaniitiif goona kan jedhu nu gaafachaa turan. Deemanii gaafa qeerroon maal akka ta'e baran. Qeerroon waan aadaa keessa jiru akka ta'e gaafa baran aadaa isaanii keessa deemaniitti maqaa barbaacha deemaniif. Maqaan sun faannoo ta'ee uumame. Erga inni amma as dhufee booda kuni laal qabsoo Oromoo irratti maxxantee kan uumamteedha. Hundi ishee Izeemaa haa taatu, Baaldaraas haa taatu, kan mana hidhaarraa baase qabsoo qeerrooti. Izeemaa kan biyyatti galche qabsoo qeerrooti. Faannoo kan akka ijaaramtee akkanatti dhaabbattu fokkortu kan godhe qeerroo Oromooti. Kan mataa ol kaafatanii akka deeman akka morman kan godheen hin dhagahamu garuu maxxananii warra dhufanidha. Hundi isaanii maxxantuu qabsoo Oromooti. Hundi isaaniitu erga dhufanii Abiyyi faanis akkasuma maxxantuu qabsoo qeerroo Oromooti. OPDOnis akkasuma gaafa sirnichi jeeqamee kufuuf deemu isaanis akkam gooneet aangoo qaban kan jedhutti dhufanii waan tokko kan qeerroo hawwachiisu dubbatanii ammoo Oromoon mormituun Oromoos bakka tokkotti ijaaramee waliigalteedhaan waan hin dhaabbanneef jijjiirama kanamee yoo keessaan hoogganame hin tola ta'a kan jedhu dhufeet isaan immoo aangoo isaanii irraa dhuunfatanii kana hunda gara duubaatti deebisanii qabsoo Oromoo gara duubaatti deebisanii in fact rakkoon isaanii maal ture angasitti maxxantoonni hundi wayyaanee mormaniin beekan maaliif kaka'an re'eessaa ka'an Oromoon jabaatee of ibsee mirga isaatiif dhaabbatee jennaan Itoophiyaan baddeeka
Kanaaf Oromoorraa biyya san hambisuudhaaf jedhanii hundi isaanii bakka jiranirraa wal waamanii in fact fakkeessanii okay dhiigni qeerroo dhiiga keenya maal jedhanii Oromaaraa maal kan jedhu uumanii akkasitti as gahan jechuudha. Har'a qeerroon eessa jira? Har'a qabsoon Oromoo eessa jira? Kanaaf sodaan isaanii guddaan kan ture mirgi isaanii sarbamu miti. Sodaan isaanii guddaan kan ture mootummaan abbaa irree biyya san bulchuu isaati miti. Sodaan isaanii kan ture qeerroon nama dhaabu hin jiru. Oromoon nama ta'e. Oromoon biyya dhuunfachuuf deema. Kanaaf Oromoon immoo biyya waan diiguuf Oromoon akka biyya hin diigne nuyi jabaannee dura dhaabbachuu qabna. Kanaaf Abiy gaafuma hundaa maal jedha? Biyya hambisnee jirra. Itoophiyaa tana hambisnee jirra. Eenyurraa hambise? Oromoorraa. Kanaaf gaaffii Oromoo awwaalanii kara biraatti deeman. Hundi isaanii Abiy maaliin walii gala isaan wajjin? Faannoo haa ta'u, Baaldaraas haa ta'u, Abin haa ta'u, Izeemaa haa ta'u, hunda isaanii kan ofitti qabatee deemu. Biltsiginnaa Amaaraa haa ta'u, warra Amaaraa kan magaalaa keessa deddeemtu of ijaartee kan dirijjita ofiin jettu kan maqaa adda addaa waammattee ittiin deemtu. Dirreedawaa keessatti Saatanaaw maal faa kan jettu kun hundi maal irratti walii galu yoo jette Itoophiyaa, Oromoo fi saboota cunqurfamoo irraa hambisu kan jedhu irraa. Kanaaf lolli waraanaa amma Oromoo irratti karaa Wallaggatti baname kuni sirnicharraa madda. Sirnichatu Oromummaa cabsu, sabboonummaa Oromoo cabsu, Oromummaa balleessu, Oromiyaa diiguu irratti kan xiyyeeffatedha. Wallagga addatti kan irratti bobbaasan halkanii guyyaa hoggaa amma gara 4 deema. Hoggaa 3 kan neetworkii balleessanii karaa cufanii akkanatti rakkoo adda addaa keessa akka darbu kan godhan jarri ristii keenya fudhannaa jedhu. Namoonni keenya immoo warri opiidiyoon aangoorra jirtu immoo Oromiyaan kan ijaaramtu yoo isaan bakka adda addaatti kukkutanii kilastariidhaan bulchan malee akka Oromiyaatti jiraatee miti. Kanaaf kanarratti waan walii galaniif rakkoon amma jiru kun sirnicharraa maddaan siin jedha. Kanaaf sirnicha yoo ofirraa finciluu dadhabne rakkoon kun eessatti deemaan jiru. Maaliif kutaa har'a Wallaggatti argina. Kaleessa Salaaleetu tumamaa ture dirooniidhaan. Kanaan dura Shawaa Lixaatu tumamaa ture. Gujii fi Booranni silaa lola keessa jiru ammas adda citee jira. Karrayyuu abbaa gadaan akkasitti ajjeefamaa ture bara darbe. Lola guddaatu karaa Karrayyuu warra naannoo Amaaraatiin. Faannoon baajawee karaa Karrayyuutiinis lafa qabattee jirti kanaan duras. Lafa qabattee taappellaa ishii godhattee naannoo Amaaraati jettee nutu bulcha jettee jiraatti. Namni tokko waa tokko hin jenneen hanga ammaatti. Kanaafi Walloo keessatti bara hoggaa 4 baraan deemaniit yeroo Ramadaanaa deemaniit lolanii barbadeessanii fixuu dadhabanii deebi'an. Maaliif kuni nutti deddeebi'aa yoo jedhame Oromootu rakkoon sirnicharraa akka maddu argee akkasitti sirnicha finciluu dadhabe. Karaa adda addaatiin ofirraanfate jechuun burjaajiitu jira. Mootummaan kun mootummaa Oromooti kan jedhutu jira. Ilmaan Oromootu bulcha biyyattii kan jedhutu jira. Lola adda addaa gaafa bananis akkasuma taa'ee eega. Wanti hundi har'a uumamu kun waanuma yeroodhaaf ta'ee darbutti fakkaata inuma laala. Utuma akkas jedhanii yaadanuu amma kilastariidhaan buluuf waan deemuuf wanti amma itti jiran Wallagga kophaatti baasanii military administration jalatti bulchuudhaaf karoora qabu. Karoorri kun kan ture Wallagga kophaatti bakka rakkoo bakka waraanaati jedhaniitti under military administration bulchiinsa raayyaa ittisa biyyaa jalatti godhanii adda baasanii ammoo mootummaa yeroo uumanii fi akkuma Tigraay irratti yaadaa turan san booddee ofii isaati danda'ee akka kutaa tokko naannoo tokko kilaster tokko ta'ee ijaaramu karoora qabu. Naannoo Oromiyaa guutuutti kilastera adda addaatti ijaaranii karas deemutti jiru. Ammas komishiniin sunis kanuma dialogue commission kan jedhamu isarratti hojjeta. Mootummaanis kana karoorfatee sirriitti hojjetee jira jechuudha.
maaliif faannoon koo akkana uummata rakkisu cal jedhure garatti deeman waan beekaniif. Garatti deeman waan beekaniif maaliif waan faannoon amma dandeessu amma qabattee lafa fudhachuu barbaadde. Because gaafa seerri heeri mootummaa sun jijjiirame waan qabattee of harkatti qabattee gaafa jijjiirame immoo akkasitti jijjiirameera amma seerri heeri mootummaan hin jiru naannoon addatti ijaaramee jira. Karaa adda addaatiin isaan wajjin mari'annee tolchinaa akkasitti itti deemuuf yaadu. Kuni lola waraanaa Oromoo kukkutuuf yaadamee karoora kanaan itti deemame tarkaanfii akkasiitiin itti fudhatamedha. Kanatu natti mul'ata anaaf. Sagalee walitti jira. Okay, sagaleen koo walitti dhabaaniif waan kennuudha. Hin dhaga'amaa garuu sagalee isaanii tokko jira. I think amma sirraa namni qaba. Sirraa eenyu lama. Yep. Gaarii tole ifama nuuf galchaa. Dr. Tsaggaayee waan baay'ee naa kaastanii wantoota amma kaastan keessaa irra caala wanti amma gara lixa Oromiyaatti koonyaa Oromoo Maccaattidha kan raawwatamaa jiru. Koonyaa Oromoo Maccaa akka baratamatti Wallagga jedhamee naannoo waamamaa jiru kanatti wanti adeemaa jiru waan baay'ee nama fokkisiisaa Oromoon biroo kan akka addaatti ilaaluu qabuu fi yeroo kanatti immoo akka addaatti wanti addaa raawwatame gandi 19 guutumaan guututti gandi 19 guutumaan guututti Oromiyaa irraa fudhatamee naannoo Amaaraa warra humnoota Amaaraa irraa dhufaniidha kan bulaa jiru. Dabalataan aanaan tokko guutumatti kan qabatamee jiru ta'uu kan ibse egaa kominikeeshinii aanaa sanaati. Naannoo kanarraa kan buqqee uummanni gara miliyoona walakkaatti siqa. Ganda 19 kanarraa kan buqqee aanaa tokkorraa kan buqqa'u. Walumaa galatti naannoo sana keessa kan jiru walumaa galatti koonyaa Oromoo Maccaa keessa kan jiru qofti Oromoon yeroo ammaa kanatti nama miliyoona oltu buqqee jira jechuudha. Humna finxaaleyyii kanarraan kan isaanumti kan buqqisan jechuudha. Kan du'ee jiru walumaa galatti gidduudhuma kana keessa naannoo sa'aatii 7 tokko waan hin guunne sa'aatii 48 sa'aa 72 gidduu kanatti gara nama 500 kan du'ee jiru jechuudha kan humna finxaaleyyii kanaan. Egaa warri biyya bulchinu kun hin jiru jedhanii Oromoon taa'anii jiru. Namoonni taa'aniitidha of eegaa turanii. Akka seenaatti waan akka waldaa qabsiisanii kaastanii ni yaada Dr. Tsaggaayee. Bara durii bara Oromoon kophaa cabaa ture sanatti Oromoon akkanumatti irratti eegaa ture. Communication hin jiru waan tureefidha wanti kun raawwatamee haa jennu. Oromoon Walloo gaafa rukutamu, Oromoon Tuulamaa gaafa rukutamu, Oromoon Harargee gaafa rukutamu, Oromoon hundi kophaatti rukutamaa ture. Har'a akkanatti osoo guyyaa guyyaadhaan itti himamu, osoo guyyaa guyyaadhaan information daqiiqaadhaan namni du'e isa kan itti beekame, namni buqqa'e isa kan itti beekame, warri mootummaa kana bulchina jedhus aanaa hamma naannoo fudhatan lafa hamma naannoo fudhatan jedhu Oromoon taa'uun kun maalidha? Maaltu kana fide? Maaltu eegama kana caala maal jettu Oromoodhaan? Oromoon ijaarsa dhabe. Laal Abiyyi kana beekaaf gaafuma jalqabaa irraa kaasee jaarmiyaalee Oromoo hunda isaanii caccabsuutti kenna. Yookaan isa jalatti akka dhufan yookaan immoo caccabanii akka deeman. Uummanni jaarmiyaa hin qabne, uummanni hin ijaaramne burjaaja'uuf deema. Sanumatu uumame. Uummanni har'as quuqama qaba. Hin dhagaa, hin laala. Ijaarsa garuu hin qabu. Akka hawaasaatitti akka hin ijaaramne walirratti bobbaase uummata kana. Tokko ofitti qabatee kaan ofirraa fageessa. Akka wal shakku, wal amantiin akka hin jiraanne godha. Utuu jaarmiyaan jiraatee jaarmiyaatu bakka tokkotti sassaaba. Ijaarsi jiraatee ijaarsatu akka waliif tumsan godha. Ijaarsa akka hin jirre barbadeessee hoggantoota hidhee jaarmiyaalee jiran dirree siyaasaa keessaa balleessee ofiifuu warra akka hin taane ta'anii hafan akka ta'an godhe. Jaarmiyaa fi ijaarsa kan jedhu hunda caccabsee balleessa. Akka sabaatitti akka hawaasaatitti akka waliin hin dhaabbanne immoo hawaasa keessa deemanii hawaasni akka wal shakku, wal abaaru, wal ifatu waan godhameef bakka tokkotti gaafa tokko rukkutame akka miidhamni isaa miidhama kiyya jedhee akka hin dhaabbanne ta'ee jira. Kun waan ta'eef maaltu falaree? Laal amma lolli kun mootummaa wajjin qofa kan godhamu miti. Qaama siyaasaa wajjin kan godhamu qofa kan godhamu miti.
lolli kun qaama hawaasni ijaaree hidhachiisee nutti bobbaaseedha. Kana kan ofirraa ittisuu danda'u aanaan sun amma aanaan kiramu yookiin immoo bulchiinsi zoonii bulchiinsi Horroo Guduruu kan ofirraa ittisuu hin danda'u. Utuu fedhii qabaatillee hin danda'u. Because kun qaama sirriitti waan hedduu meeshaa gurguddaa hidhatee dhufeedha. Uummanni bulchiinsi kutaa sanaa kanan qabu hin danda'u yoo nan ittisa jedhees hin danda'u. Naannoon bulchiinsi naannoo Oromiyaa kana hin barbaadu. Isaantu poolisii ajajaan akka magaalaa sana keessaa deeman godhe. Isaan hin barbaadan. Loluun barbaadan. Mootummaan Itoophiyaa Oromoo karaa kanaan cabsuu barbaada. Uummanni sun uummata waboo deeggaru waan ta'eef akka waboon deeggarre shorortaa'ee bittinnaa'uu qaba. Gaafa bittinnaa'ee waboon bakka shaneen bakka itti dhokattuun qabduu kan jedhu qabu. Karooraan itti deemamaa jira. Kun waan ta'eef akkamitti ofirraa ittisuu qabaa yoo jette kun laal karaan tokko uummanni kun kan ofirraa ittisuu ni danda'u hidhachuudhaan. Uummanni Oromoo bakka hundarra jiru akka dhuunfaatti namni hidhachuu qaba. Kana immoo eessarra ani laal yeroo baay'eedhaaf social militarizationii kana hin jaaladhu hin ta'u gaarii miti. Laal siyaasa keessaa meeshaan waraanaa bahuu qaba nama jedhudha. Siyaasa keessa qaamni siyaasaatu hidhachuun qabu nama jedhudha. Qaama hawaasaa dhiisiti. Mootummaa Itoophiyaa waggoota darban afran kanaaf kan ittiin qeeqaa turre naannoon Amaaraa kun shororkeessaa ta'ee jira. Hawaasatu militarized ta'aa jira jechaa turre. Har'a bu'aasaa argaa jirra. Kan ammoo ofirraa ittisuun kan danda'amu yoo akka hawaasaatitti ofirraa ittisuu dandeesse qofadha. Because mootummichi hin danda'u, mootummaan aanaa hin danda'u, mootummaan bulchiinsi naannoo hin barbaadu, bulchiinsi Itoophiyaa hin barbaada waan akkanaa akka uumamu. Kanaaf Walloo irraa maal baran? Walloon akkamitti ofirraa ittise? Aanaatu irraa ittise? No. Zooniitu irraa ittise? No. Naannootu irraa ittise? No. Federaala makalaakeyaatu irraa ittise? No. Uummatuma santu ofiisaa hidhachiise. Uummanni Walloo bakka biyya hundarra jiru maatii tokko tokkoof hanga taate hidhachiise. Isaan immoo karaa abbaa dhiiraa isaanii karaa aadaa isaaniitiin wal gurmeessanii ofirraa ittisanii at least hanga ammaatti lubbuudhaan biyya sanirra jiru. Kanaaf Walloo irraa kan barannu Oromoon bakka jirutti hawaasichi hidhachuu qaba. In fact magaalota kan akka Dirreedawaa, Adaamaa kana keessatti saatanaan warra jedhamuuti ijaaramee uummata keenya Asallaatti, Baalee Roobeetti, Doddollaatti bakka hundatti kanatu deemaa jira. Yoo uummanni ofii isaatii hidhannoo hin qabne ofirraa ittisuu hin danda'u. Bakka hundatti ristii keenya kan jedhan. Okay? Karaan lolli kan biraa kan uumame bar weerara lafaati. Amma uummataa fi naannootu weerarame. Okay? Karaa beeta kiristaanaatiin dhufanii lafa saamu. Dhufaniituma qubatanii lafa weeraru. Kan immoo warri bulchus beeka. Yeroo adda addaatti waan kana kaasanii kuni yakka kun dhaabbatuu qaba jechaa tura. Isaan warra mootummaatu. Kanaaf kun waan uumamaa jiruuf Oromoon okay, hanga danda'ameen uummata isaa amma rakkoo guddaa keessa jiru kan hidhachiisuun barbaachisaadha. Isaanis akkasumatti hidhachiisan. Faannoon bar lafaan fuune qawwee kan hin bitanii hawaasni hin hidhachiise mootummaan meeshaatti kenne mootummaan naannoo Amaaraa. Okay? Kun immoo hin leenjitti kennanii. Kana bira darbanii bara Asmaraa deemanii leenjifamanii dhufu. Kanaaf akkasitti waan itti deemamuuf at least uummanni keenya akka dhuunfaatti akka sabaatitti akka hawaasaatitti yoo hin hidhanne dubbiin kun dubbii jiraachuu fi jiraachuu dhabu ta'uuf deema. It is an existential threat. And of course ana na beekta ani akka hawaasni karaa qawwee deemu nama fedhu miti waan akkasiis akeekaa hin turre garuu amma
karaan ofirraa ittisuu danda'amu jarri kun bar qawwee sodaatti. Tigraay keessatti san kan uumame kana, Qobboo keessatti kan uumame kana, Walqaayit irraas akkasumatti Walloo irrattis yoo ofirraattis ta'e hin deebiti. Sodaatuudha immoo shororkeessituu waan taateef. Kanaaf uummanni keenya hidhachuu qaba. Amma maaliif bittinnaahee waliif tumsuu dadhabe kan jedhu, waliif tumsuu dadhabuun yes hin jira. Karaa adda addaatiin jaarmiyaatu diigame. Hogganoota keenyatu mana hidhaatti butame. Uummata keenyatu qoqqoodame. Qeerrootu bittinnaahee. Akkuma beektu. Kanaaf uummata gidduus wantoota adda addaatu uumame. Shakkiitu jira. Tokko ofitti qabeet kaan ofirraa fageessee tokko kaan irratti kaasee mootummaa biyyatu kana godhe. Sirnichatu kana godhe ni beeku. Because bara 2018 irratti wanti uumame maali? Guddaan isaa waan maali yoo jette tokkummaa Oromooti. Tokkummaa Oromoo kana sodaatu. Tokkummaa Oromoo kana diiguudhaaf qaamoliin hundi walii galanii of ijaaranii kun karaa qawweetiin kun kaan karaa siyaasaatiin kun immoo karaa yakkaatiin lafa saammachuudhaan karaa hundaan Oromoo irratti bobba'anii mootummichis sirnichis nurratti bobbaase. Kana beekuudhaan Oromoon waliif tumsuu qaba. Especially keessattuu Oromoonni biyya alaa kanaan dura waboo deeggaraa turanii hanga danda'ameen miidiyaa adda addaa deeggaraa turanii amma garuu dubbii jiraachuu fi lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuudha. Waan ta'eef uummata keenya hidhachiisuun barbaachisaa ta'a. Waboo hidhachiisuun akkuma jiru ta'ee waboonis uummata keenya irraa lola hawaasaa kan ittisuudhaaf karoora fi tooftaa addaa baafatee ciminaan jabinaan Dr. Saggaayeen addaan citanii jiru fakkaata. Deemaniiru. Okay, galatooma Dr. Saggaayee yaada keessanis xumurtaniirtu fakkaata. Waan tokko isinii kaasuu barbaada Dr. Saggaayee yaaduma amma kaastan irratti guutummaa Oromiyaatti iddoo garaagaraatti wanti akkanaa kun wayita raawwatu poolisiin Oromiyaatti fi humni waraana bilisummaa Oromoo yeroo itti walitti tumsan argamee hin beekamu. Yeroo dhiyeenyaa kana garuu yoo dubbiin jabaachaa deemtu wal tumsuudhaa fi wal cinaa dhaabbachuudhaaf wantoonni yayyaalamaa jiran jiru iddoo garaagaraatti. Warri qawwee hidhatanii Oromiyaa keessa socho'an kallattii garaagaraatiin jiran jiru. Mootummaa kanaaf qawwee baatanii warreen deeman. Ilmaan Oromoo ta'anii osoo Oromoon buqqa warreen argaa jiran. Gaafa Oromoo buqqisuudhaaf jirraa iddoo kana gallakkisaa deemaa jedhanis mootummaadhuma kanarraa osoo akka Oromoon buqqa'u beekan osoo akka Oromoon ajjeefamu beekanii humni addaa wayii Oromoo dhufee ajjeesuu akka dhufaa jiru osoo beekan warri iddoo sana gallaksanii deemaa jiran turan. Dhugaadhaa odeeffannoo nuun gahaa turanii odeeffannoo isaan nuun gahan miidiyaadhaan deebisnee yeroo itti uummatatti himaa turretu jira. Garuu ammoo yeroo ammaa kanatti waboon akka uummata isaarraa hin lolle duubaan dhaqanii mootummaa kana warri gargaaranii waboo waraanaa jiranii uummatuma Oromoo buqqaa jiru kanarraa warra diinarraa qolachaa jiru kana warra deebi'anii waraanaa jiran kanaaf maal eegu kana caala maal baratu mootummaan kun diinummaa isaa kana caala maal arguu fedhu tani maaliif waan kana raawwatu ergaan keessan maalidha ilmaan Oromoo qawwee mootummaa kanaaf baatanii gaafuma waraanni kunuu yeroo idilee rakkoo miti waboo wajjin yoo wal waraannee immoo anna jedhanii haa deeman. Garuu immoo gaafa Oromoon waraannamu kana gaafa sabni akka sabaatti diinni waraansa irratti bane kana waboo uummata waraanuu dhaqee kana duubaan dhaqanii waraananiif ergaan keessa maalii akkam jechuu maaltu godhamuu qabeettu. Laal yeroon kun yeroo seenaa qabeessadha. Yeroo addaati. Yeroon kun yeroo hawaasni tokko akka hawaasaatti Oromoo irratti lola banee jirudha. Biyyattiin akka biyyatti lola Oromoo irratti lola waraanaa Oromoo irratti bananii jiranidha. Kanaaf Oromoon bakka jirutti hundisaa qaama mootummaa ta'u qaama makalaakaa maal kan jedhu haa ta'u warra hidhatee deemu haa ta'u hundi isaanii Oromoodhaaf tumsuu qabu. Maaliif kana jenna? Dubbii siyaasaatii miti amma. Dubbii qaama mootummaa fi kan mootummaa ala jiru gidduu miti. Dubbiin amma uummanni keenya ni jiraatamoo hin jiraatu kan jedhudha. Uummata irratti bobba'aa jira. Mootummaan uummata irratti bobbaasaa jira diroon isaa. Makalaakayaan
malee loltuu ajjeeseen beeku akkuma sitti mee dura. Loltuu wajjin wal falmee otoo wal ajjeese loltuu waboo wajjin sun okay waan siyaasaati. Dirreetti gadi bahee. Magaalaa keessatti uummata nagaa reebuun garuu kun seeraan ala qofa otoo hin taane kun shororkeessummaadha. Uummata shororkeessudha. It's a political violence. Yoo gaafa immoo halagaan dhufee uummata kana waraanu lafa isaarraa qe'eesaarraa buqqisu yoo qaamni mootummaa tokko ilmaan Oromoo makalaakaa keessa yookiin immoo qaama tikaa keessa jiran qaama mootummaa naannoo Oromiyaa keessa jiran kana laalanii yoo irraa garagaran yoo isaaniif hin tumsine boru wajira isaanii keessatti dhufu jarri kun. Baay'ee jarri kun biittiin Oromiyaa jedhamtu biyya abbootii keenyaati, qabeenya abbootii keenyaati. Nutu dhaalaa biyya san jechaa jiru. Iristaachin no. Hin fudhanna jechaa jiru. Bakka hundatti. Haa turtuu malee abiyyiifuu hin tolan isaan. Innis ni beeka kana. Kanaaf gaafa ittiin tolle gara Oromootti deema. Gaafa immoo itti jabaate Oromoon laaffatte gara isaaniitti deema. Kanaaf nam tokkoof warra taa'anii miti isaan. Kanaaf ilmaan Oromoo bakka jiranitti diina akkanaa duula akkanaa Oromoo irratti banamee hin beeku. Hoggaansaa I think hoggaa 300 dura 400 dura wanta akkanaatu jira ture. Ergasii booda gaafa Saale Sillaaseen fi bara Minilik fa'aa wanti akkanaa dhufe malee lolli waraanaa akkanaa Oromoo irratti banamee hin beeku. Yeroon kun yeroo seenaa qabeessadha. Barana yoo ciccinee ofirraa ittisne inuma jiraanna. Barana yoo ofirraa ittisne garuu inni isa dhumaati Oromoon akka Oromootti wal baru, wal beekuu dhabee, faffaca'ee akkuma walloon amma naannoo biraatti muudamee jiru kanatti kutaan adda addaa bakka adda addaatti seenee Karrayyuun fa'aa Amaaratti deeme akkasitti jiraachuun dhufuun ni mala. Silaa akkuma argitu Finfinnee karaa lamaan maaster pilaanii irratti dalagaa jiru. Dhimma faayidaa Oromoo Finfinnee keessa jiru akka seerri heerri mootummaa jedhu sanatti isa kabachiisuuf qeerroon ka'ee har'a garuu Finfinneen kophaatti magaalaa Oromoo hin feene magaalaa faaruu alaabaa aadaa eenyummaa afaan Oromoo hin feene hin barbaanne argaa ishee jibbitu. Oromoon haa ba'u magaalaa kana keessaa warra jedhu bara. Kanatu deemaa jira. Oromoo irraa qulqulleessanii magaalaa biraa gochuudhaaf itti deemamaa jira. Kana kun hin ga'u jedhamee immoo naannoon addaa Finfinnee marsee jiru sun amma diigamee naannoo Shaggar jedhamee kophaatti bahaa jira. Kun immoo Oromiyaa addaan kutuudhaaf waan fedhan gara Amaaraatti deebisuudhaaf akka tolu gochaa jiru. Karoora jabaadha. Yoo har'a waliif tumsinee waliin dhaabbannee kana ofirraa hin ittisne yeroon kun yeroo seenaa qabeessadha. Yookaan hin cabna waggaa baay'ee nurraa fudhata irra deebinee ijaaruudhaaf yookaan immoo hin dhumna yookaan immoo hin jiraanna jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo bakka jirutti hundinuu biyya alaa kan jirus biyya keessa kan jirus mootummaa keessa kan hojjetanis warri mormitus warri siyaasa keessa jirus rogeeyyiin hayyoon yeroon kun yeroo addaa ta'uusaa hubatanii sirriitti socho'uu qabu. Tooftaa fi tarsiimoo baafatanii wal gurmeessanii Oromoodhaaf dhaqqabuu danda'uudha qabuun jedha. Tole galatooma Dr. Saggaayee. Mee haasaa dhumaa kaastan keessatti waan yaada gaafii itti aanu kaasuudhaaf viidiyoo kana daawwanneetiin gaafii tokko sanii kaasa.
Viidiyochi baay'ee dheeraadha. Walumaa galatti jibba Oromoodhaaf qabanii fi Oromummaadhaaf qaban kan itti agarsiisanidha. Yeroo kanatti maaliif alaabaan Oromoodhaa mirmirfama? Alaabaan halluu abbaa gadaa qabu. Alaabaan naannoon Oromiyaa alaabaa asxaa kooti jedheetti fayyadamu waggaa 30 darbaniif guutummaa Oromiyaatti Finfinnee dabalatee mirmirfamaa turedha. Alaabaan kun maaliif mirmirfama Finfinnee keessatti jedhanitidha. Alaabaa sana buusanii iddoo itti alaabaan sun fannifame jechuudha. Mana barumsa sadarkaa lammaffaa keessattidha wanti kun kan raawwatamu. Alaabaa sana buusanii alaabaa sana lafatti dhidhiitan jechuudha. Iddoo sanatti buusaan alaabaa sana dhiitanii lafatti kakkatanii ijoolleen Oromoodhaa mana barumsa keessa baratan alaabaa isa kaan isa achirratti hafe alaabaa Itoophiyaadhaa jedhamu sana immoo buusan achirratti dhaqa'e dubbiin. Egaa Oromoon Finfinnee keessa jiru hammana ofirraa faccisaa jira jechuudha diinaa gadanda'etti. Garuu immoo jibbi hammeenyii fi tuffiin Oromoodhaaf qaban ijoolleedhuma barattoota kutaa 10 fi 9 akkasumas manneen barnootaa hanga sadarkaa tokkoffaatti wanti kun gaggeeffamaa akka ture ni yaadanna. Barattoota kutaa 4 kutaa 5 irratti jechuudha. Yeroo isaan alaabaan Oromoodhaa maaliif fannifama jedhanii mormii gaggeessaa turan ni yaadanna. Dhuguma jibbi kun hundi tuffiin kun hundi ijoolleedhuma kanarraa kan maddeedha. Ijoollee kana duuba eenyutu jira? Ergaan isaa hoo maalidha Dr. Saggaay? Akkamitti ibsama wanti amma dhaamaa jiru? Well, jibbinsi isaanii akkuma beekamu kan bara baraaf jiraatudha. Kun sirrichatu kana godha. Sirni mootummaa Itoophiyaa bara baraaf biyyi sun biyya keessa miti jechaanii ture Oromoo. Oromoon akka biyya san keessatti akka abbaa biyyaatitti jiraatu, walqixxummaadhaan akka jiraatu, biyyi sun biyya isaa akka ta'e akka mirkaneeffatu sun hin barbaadamu. Kanumaaf godhu waan akkanaa kana. Akka waan biyya ormaarraa dhufeetti akka alagaatitti akka laallamu biyya isaa utuu hin ta'in biyya nama biraa akka ta'e agarsiisuun waanuma jirudha. Ammas ijoollee barattoota kan warra sabboonummaa Oromoon itti dhaga'amu Oromummaan itti dhaga'amu kan akka haamileen cabu akka mataa gadi cabsanii deeman akka ofitti amanummaan qabaanne kanumaaf kana godhu. Maaliif kun ta'e yoo jette ijoollee barattootaa miti kanan jalqabe. Yeroo duraatiif warra Baaldaraastu kana godhaa ture. Isaantu duula banee duubaa deemee uummata kakaasee mana barumsaa isaan barattoota ittiin taane deemanii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessa deemanii alaabaa Oromiyaa achi keessa jiru buusan. Amma gaa wanti kun isin hin feenu argaa keessan jibbineerraa. Magaalaan kun biittiin tun biyya keessanii miti. Asirratti waan nuun isin itti yaadannuun wanta tokko arguun barbaadu. Alaabaan kun isin nu yaadachiisa. Abbaan biyyaa eenyu akka ta'e nu yaadachiisa. Kanammoo yeroo Abiyyi jiru kanatti lafarra haxoofne balleessuu qabna akka yaadannoon isaa achi hin jiraan yoo goone malee barri biraammoo gaafa wajarri kun aangoo qabatan kuni nutti deebi'aa kan jedhudha. Jibbinsi kanarraa dhufa. Sodaan aadaa isaanii keessa jira. Duris bineensa bulguudha Oromoon akkasitti azar godhanii akka waan bineensa wayii akka naman taane akka halagaa
akka nama uummata shororkeessaa kanaaf barseerri amma waboon shororkeessaadha jedhu kun akkasuma akka bineensaatitti akka ilaalamu warra Tigraay irrattis kanumatu uumamaa ture. Sabaaf sablammoota cunqurfamoo hunda irratti kanumatu uumamaa ture. Kan Oromoo garuu magaalaan Finfinnee kan Oromoo waan taateef warri irratti qubatan warra biyya keessa miti waan jechuu barbaadaniif gaafa sagaleen Oromoo achitti dhagahame waan rifataniif waan godhan waan beekaniif abbootiin isaanii. Kanaaf cichanii mormii geggeessaa jiru. Yoo yaadatti gaafa qeerroon Finfinneedhaaf falmitu maaster pilaanii mormitu gaafa san warri har'a aangoorra jiru warri ijaaramee faannoo ta'ee izeemaa ta'ee maal ta'ee dhufe kun hin jiru ture. Qabsoo keessa hin jiran ture. Mirgi isaanii sarbame dimokiraasiin hin jiru homaa rakkoon hin jiru isaan bira. Cal jedhanii taa'aa turan. Maaliif kaka'umsi sun eessarraa dhufe gaafa jette bara 2018 irratti Oromoon jabaate. Okay? Mirga isaa falmuu danda'e. Mootummaa sochoosee jigse. Jijjiirama fide. Oromoon tokkoome. Of bare, wal bare. Hayyoonni isaanii maal jechaa turan? Rogeeyyiin isaanii. Oromoon dambidolloo, ijoolleen dambidolloo xixiqqishoon kichuun lafarra deemtu. Lafaa baatu. Ijoolleen cinaaksan jirtu. Harargeerra Finfinneen kan Oromooti jechuun ishee kun baay'ee nama sodaachisaa jechaa tura. Okay? Sochiin har'a deemaa jiru, lolli waraanaa har'a deemaa jiru kun kan jalqabe har'aa miti. Sodaarraa dhufe. Gaafa Oromoon nama ta'ee abbaan biyya ana jedhe san sodaa sanarraa siyaasni biyyattii amma jiru. Siyaasni sirnichi amma jiru ijaarame. Maalirratti ijaarame? Qabsoo Oromoo ofirraa deebisuudhaaf, ofirraa faccisuudhaaf kanarratti ijaarame. Jibbinsa sodaa fi jibbinsa Oromoo waan qabaniif gaafa Oromoon tokkoome abbaa biyyaa ta'ee jedhee Hacaaluun kan ajjeefame bara Oromoon biyya jaara malee Oromoon biyya diigaarii gaafa jedhe. Gaafa mormituu ta'ee miti. Gaafa inni laal Adwaafaa keenya jedhee gaafa sirbu. Gaafa Oromoon kunoo akkanatti biyya bulchaa biyya ijaara malee Oromoon biyya diigu jechuutti ka'e amma Oromoon center of godhe jechuudha jedhanii sodaatan. Kanaaf har'as bara mootummaan Oromummaa maangoorra jira, mootummaan Oromummaa fi mootummaan Tigraay walii galanii akkana godhanii maal jedhanii faannoo kun kanuma odeessaa oolti halkanii guyyaa miidiyaan isaanii kanuma irra oola. Maaliif Abiyyiin akka Oromootti waan fudhataniif jechuudha. Gaaf tokko inni Itoophiyaawidha. Gaafa immoo isaaniif hin tolle waan adeemsi tokko deebi'anii Oromummaan kun biyya qabatee akkana nu godhee maal nu godhee jedhu. Maaliif kuni hundi dhufaa yoo jette bara 2018 irraa ka'a. Wanti hundi achirraa madda. Maaltu uumame? Oromoon tokko ta'e. Oromoon waliif gurme, waliif tumse. Oromoon waliin dhaabbate. Oromoon abbaa biyyummaa isaa cimse. Biyyittiin kun biyya keenya jedhe. Biyya keenya immoo hin dhuunfannaa. Mirga keenya hin gaanfannaa, hin deeffannaa jedhe. Mirga keenya hin deeffannaa jechuun isaa sun. Laal isaan bara Oromoodhaaf isaantu beeka. Siyaasa hayyamamuuftu jira. Siyaasa isaan hin hayyamneetu jira. Amma gabaasni tokko kan European Institute of Peace irraa bahe maal jedha? Waboon mootummaa kana kuffisuu kan jedhu karoora isaa lafa kaahuu qabaa kan jedhu jira. Isaantu barreesse kan. Amma qaama Oromoo ta'e tokkoof waraana Oromiyaa bilisa baasuuf waraanu karoora eenyubbaa isaa isaantu baasuu qaba. Yaada keessan mootummaa kuffisuu kan jedhu dhiisaa isa. Yaada akkasii dhiisaatii yaada realistic ta'e kan biraa kan hojjetamuu danda'amu isarratti yaala. Waan adda addaa irratti mari'adhaa nuun jechuu fedhu. So biittiin sun maal jetti? Oromoon qabsaa'uu danda'a, mirga isaatiif falmuu danda'a, garuu haala nuyi jenneeni malee haala inni fedheeni miti. Amma waa'ee afaanii Andargaachoo Tsiggeenfaa maal jechaa jiru? Afaan maal goona gaa afaan inni jira hin dubbatu.
afaan maal godhu gaa biyyattii silaa hin ergu. Afaan kana haala nuyi jenne qubee saabaatiin yoo barreeffame malee qubee laatiniitiin yoo barreeffame hin tolu. So abbaa ta'eetu subject ta'ee nuuf hayyama. Nuyi always we are consumers of the Ethiopian dispensation. Nuyi waan isaan nutti himan jalatti bulle. Maaltu isaan sodaachisee har'a gaafa jettu 2018 irratti Oromoon ofii isaatii mirga isaa gaafatee mirga ofiitiif dhaabbatee biyya dhuunfate. Sodaasantu laal sodaataniiti qabsoo Oromoo irratti maxxananii Abiyyi jala seenan. Har'a lolli waraanaa Oromoo irratti geggeeffamaa jiru karaa hundaan geggeeffamaa jiru lola maxxantootaati. Abiyyi irraa jalqabee hanga faannootitti shororkeessitoota adda addaa hundi isaanii maxxantoota Oromoo qabsoo Oromoo irratti maxxananiiti asiin gahan. Kanaaf maaliif sun ta'e Oromoon kun jabaate. Kanaaf adda babaasuu qabna, qoqqooduu qabna, caccabsuu qabna, kilaastaraan bulchuu qabna, jijjiiruu qabna, afaansaa, alaabaasaa, mallattoosaa hunda isaasii balleessuu qabna. Finfinnee keessatti irreechi hin kabajamu. Maaliif galmi aadaa Oromoo maaliif asitti ijaarama? Maal godhu kan jedhu. Abiyyi immoo maal godha? Waan akkasiin dubbatu. Oromoo wajjin wal dhabuu waan hin feeneef sodaa waan qabuuf jechuudha. Maal godha? Paarkii fa'aa ijaara irratti. Masaraa ijaara. Waan adda addaati ijaara. Eenyuun ittiin gammachiisa? Jara kaan ittiin gammachiisa. Bubbulanii maal jedhu? Kun bar mootummaa magaalaa mootummaa Itoophiyaati malee magaalaa Oromooti akka jedhamu. Kanaaf deemu. So jibbiinsi kun eessarraa dhufaa yoo jette karaa warra siyaasaatiin karooratu jira. Sirnichi irraa madda. Sirnichi immoo kan ijaarame sodaa Oromoo irraa ka'eeti. Oromoon biyya fudhatee jechuurraa ka'aniiti. Sirnichi irraa madda. Okay. Sirnichi Itoophiyaa Oromoo harkaa hambisuuf jedhameeti ijaarame. Abiyyitu kana jedha anaa miti kan jedhe. Isaan immoo ijoollee har'a lafaa ol dhufaa jirtu kana sammuu isaanii keessatti sammuu isaanii madeessuu qabu. Okay, isaan humiliate gochuu qabu. Akka alaabaan isaanii fudhataman qabne agarsiisuu qabu. Akka biyyi sun biyya isaanii hin taane agarsiisuu qabu. Garuu xiiqiitu uumama malee kana arganii ijoolleen har'a Oromoo ijoolleen Oromoo as keessa jiran kun kana arganii sodaatanii alaabaa Oromoo irraa hin deeman. Inumaa alaabaa Oromoo OPDO'n baattee deemtu kan Oromoon akka alaabaa ofiititti hin fudhanne sanaayyuu fudhatanii agarsiisuun akka mallattoo isaaniitti ta'ee jechuudha. Kanaaf xiiqiitu uumama. Dhaloonni kun dhaloota of duuba garagaree deemuu miti. Of baree jira. Uummanni of baree yoomiyyuu of hin raaffachuu hin danda'u. Kanaaf xiiqiidhaan itti deemama. Ammoo baay'innis waan jiruuf kun nama sodaachisu. Baay'een kan nama gaddisiisu garuu gaafa Oromoon injifatee biyya dhuunfate jarri kun akkamitti waliin jiraata uummata sana wajjin. Jarri kun akkamitti Oromoo wajjin jiraatu. Kanaa miti alaabaan qabsoo Oromoo hin dhuftii miti maal ta'uuf deema gaa. Inummaa alaabaan Itoophiyaa nu yaadachiisu tokko Finfinnee keessatti hin fannifamu. Gaafa jedhamu maaltu uumamuuf deema. Hin baqatu moo tasgabbiidhaan nu wajjin jiraatu. Isatu nama gaddisiisa. Kanaaf jibbiinsi isaaniitis tuffiin isaaniitis waanuma beekamudha. Garuu kan ammaa tuffii fi jibbiinsa qofa miti. Sodaadha. Sodaadha. Mallattoon kun alaabaan kun waan isaan yaadachiisutu jira. Biyyattiin biyya eenyu akka taate waan beekaniif gaafuma ishee argan Itoophiyaa jedhu. Amma sirba ijoollee amma sirbitu kana yoo dhageesse wanti isaan jedhan Itoophiyaa yedaffara shuudan maal jedhu. Warri si diiguuf deemu, warri si gudeedee aduu maal jedhu. Okay. Maaliif kana jedhu? Maaltu kana alaabaa san achirratti fannisuun kana hunda uume? Itoophiyaa diigna jedhan ijoolleen alaabaan sun gaafa fannifama. No. Maaliif kana yaadure? Itoophiyaan sun akka Oromoo awwaaltee achi dhaabbattee ni beeku. Oromoon immoo alaabaan isaa mallattoon isaa achirratti mul'achuun sun waan isaan yaadachiisu
yakka isaanii yakka abbootiin isaanii biyya san irratti hojjetan waan yaadachiisuuf gaaf tokko deemee bahuun keenya nafuu kan jedhu silaa wal kabajanii waliin jiraachuu sanan beekanii wal qixxummaadhaan bahuun dhufuuf deema waan jedhaniif sodaa akkanaa qabu. Bara 2017 irratti namni guddoon tokko Sweden jiraatti. Abiy ofitti waammatee aangoo kennuudhaaf yaalaa ture. Intalli sun I think Guraagee irraa dhalatti garuu Finfinnee keessa jiraachaa guddatte. Waan yaadadhu amma qeerroon injifachuuf deemaa miti jetti. Eegaa qeerroon injifatee maaltu hafee jennaan ijoolleen keenya amma afaan Oromoo dubbattiire. እስቲ ይታይሽ ልጆቻችን ኦሮምኛ ሊናገሩ ከነ ዱበቻት ወጥ አከዋን ሃማን ተኮት ዱፈት ማረኮን ሳኒ ተኮፋ ነምኒ ድርቂዳን ኡመተ ካን አካፋን ኦሮሞ ዱበታን ጎዱ እንጅሉ ለመት አፋን በሩ ማልቱ ረኮቃ ijoolleen keenya afaan oromootiin barachuuf deemti waan nama sodaachisu waan akkanaa dhageessee beektaay jedhaniit akkasitti waliif birmatanii qeerroo irratti maxxananii biyya galanii aangoo saammatanii har'a immoo qabsoo oromoo qeerroon oromoo geggeessaa ture san awwaalanii isa ofirraa deebisanii biyyattii akka biyya amaaraatitti irra deebiidhaan ijaaruudhaaf deemaa jiru kun sirna Abiy Ahmedtu kana godhe oromoon kana beekuudhaan sirnicha sirnicha hidda isaarraa buqqisuun barbaachisaa akka ta'e walii galuu qaba oromoon. Tokko itti siqee har'a mana ijaarrata lafa fudhata gaafa biraa immoo dhufee maali oromoo fixanii maaloo jedhe. No akkasitti hin deemu. Sirnichatu rakkoo qaba. Sirnichatu ani oromoo irraa biyyattii tiksuudhaaf biyyattii hambisuudhaaf as dhaabbadhee siin jechaa jira. Gara bara Minilikitti deemaa jirraa siin jechaa jira. Sirnichatu bar zamachaa Minilik uumee Tigraay irratti bobbaase. Oromoo irratti faa maal godhuudhaaf deemure? Walloo maal godhan warri artistii zamachaa Minilik uffatanii deeman sun? Nama nagaa mana hidhaarraa baasanii lafarra duguuganii deeman. Kuni Abiyyitu kana fide. Sirnichatu hidda isaarraa kana dhaabuudhaaf dhufe waan ta'eef jibbinsaa fi tuffii akka laayyootti ilaallamu akka kan duriitii miti kun. Sodaa guddaatu jira. Sodaan immoo maaliif Oromoo nama ta'ee subject ta'ee mirga isaatiif dhaabbatee waliif tumsee wal laalee wal argee wal baree bakka tokkotti akka saba tokkotti dhaabbatee aangoo dhiisitii biyyattii dhuunfachuudhaaf dhaqqabuunsaa kun nama sodaachisa. Kanaaf sodaa guddaa qabu. Oromoodhuma kana nama ta'ee arguu hin barbaadan. Kanaaf duulli adda addaa nurratti banamee jira jechuudha. Bara waggaa afran darban kana keessatti wanti Oromoon hin taane hin jiru. Wanti Oromoon hin taane jaarraa kan darbe kana keessatti kan ta'e caalaa hooggantoonni hidhaman, ajjeefaman, artistiin namni bar ajjeefamee waraabessatti kenname. Dubartoonni gudeedaman, lafti saamame, biyyi daggalli ibidditti naqame wanni hin taane wanni hin dalagamin hin jiru. Waggaa afran darban kana keessatti maaliif gara duriititti deebina kan jedhu irraa kan dhufedha. Sodaa guddaatu waan jiruudhaaf. Tole, galatooma Dr. Tsaggaayee. Egaa kanuma wal qabsiisnee hammas wanti biroo wanti guddaan Oromoo irratti as deemaa jiru maaster pilaanii akkuma duratti jechaa turtan maaster pilaaniidhaan kallattii garaagaraatiin qeerroon irratti qabsaa'ee qabsoon Oromoo sanumaan dahatee hanga mootummaan kun jijjiiramne tortorree turre ajoofnee turre jedhee of himee hanga of jijjiiruutti gahee ture. Jijjiirama kanaan dura dhufanidha warri aangoorra jiran amma. Kaka'umsi qabsoo Oromoodha bara dheeraa haa fudhatu malee akka qaanqeetti yookiin immoo akka qabsiistuu qabsoo Oromootti daangadha hanga daangaatti wanti guddaan irratti ijannoo godhamee ka'e suni maaster pilaanii Finfinneeti. Lafa jala wanti qophaa'ee jira, lafa jala wanti irratti dalagamee jira, dhiibbaan jira, cunqursaan bara dheeraa ture jira. Sanatu guutamee gaafa maaster pilaaniin dhufu irra gatee Oromoon dirreetti akka bahu godhe jechuudha. Amma maaster pilaaniin kallattii birootiin deebi'ee dhufaa jira. Maaster pilaanii iyyuu miti. Waan maaster pilaanii caaluudha wanti as dhufaa jiru jedhu. Waa'ee ijaarama Shaggar City kana akkamitti ilaaltu? Oromoo irratti balaa kan fidu dhufa ijaaratu. Yeah, I think master pilaanii kan falmineef kan mormineef irra caalaa maal ture?
Oromiyaan bakka lamatti hin qoodamtu. Finfinnee babal'isuu qofan turre bara. Finfinnee babal'isanii Finfinneen magaalaa federaalaa waan taateef Oromiyaa hanga ta'e fudhattee ofitti dabalattee Oromiyaa gara bahaa fi gara lixaa addaan qooduuf deema kan jedhu. Ijoolleen ta'in gaafa qeerroon gaafa mormitu maal jette? Oromiyaan hin diigamtu, Oromiyaan bakka lamatti hin cittu. Finfinneen kan Oromooti, naannoon Finfinnee marsee jiru sunis naannoon addaa kan Oromooti. Buraayyuun, Sabbata, Sululta kuni hundi kan Oromooti jechaa turan. Kuni amma master plaaniin kan master plaanichi otoo ifattiin dubbatiin dalaguuf deemaa ture san amma karaa addaatiin dhugoomsuudhaaf deema. So aanaan Shaggar jedhamee amma magaalaa Shaggar jedhamee ijaaramee jiru kuni naannoo addaa Finfinnee marsee jiru ture. Naannoo Abbaa Duulaan labsii shoota kan ijaare ture. Naannoo san maaliif magaalaa Shaggar jedhanii maqaa hin taane itti moggaasanii maqaa isaanii balleessanii superimpose godhanii nama hin taane irratti ramadan. Dr. Tashooma sana hin beekaa Civil Service College gaafa baratuun hin beekaa. Opiidiyoo afaan Oromoo hin beekne Finfinnee irraa kashlabbee maatirikii fail godhee magaalaa keessa tattaa'u kan qabaleetti waamanii opiidiyoo godhatan. Oromoo waan ta'eef jechuudha. Afaan Oromoo hin beeku ture baras. Isa san Civil Service itti barsiisanii sana booda gara Indiyaatti erganii doktara ta'ee kun amma kantiibaa magaalaa sanii jedhamee ramadame. Nama yaraa nama akkasii argeen beeku ani ijoollee nama hedduun barsiise warra aangorra jiran warra mootummaa keessa jiran nama hedduun barsiise garuu isaanuu ni beeku akka nama yaraa ta'e inni. Amma immoo isa fidaniit because Abiyyiif waan ergamuuf jechuudha. Ofuma isaatiif hin jedhannu. So nama akkasiiti waan ofiin jedhu nan yaadadha. Nama akkasii irratti ramadanii akkuma beektu tokkoffaa Oromoo cicciru Oromiyaa diiguu kan haalaan jalqaban jechuudha. Wallagga kophaatti baasanii wanti deemaa jiru karumaa fi karanaan immoo Shaggar jedhanii Shaggar magaalaa miti naannoodha. Akka naannootti ijaaru kan masaraa mootummaa federaalaa achitti ijaarre jedha Abiy. So isheen immoo naannoo kan federaalaa kan biraattaati. Finfinneen akkuma jirtu Finfinneedha. Okay. Kan hin cicciru. So kuni master plaaniin caalaa deemeet maal ta'a karoora Oromiyaa diiguu Oromiyaa kukkutu saniif kan wal qabatee deemudha. Isaaf qophaa'aa jiru. Kanaaf Oromoonni master plaanii morman har'a maaliif kana laalaa cal jedhu yoo naan jechaa jiraatte egaa waan baay'eetu deemaa jira. Wanti waggoota afran darban kana keessa deemaa ture hundi waan nama gaddisiisu, waan nama shororkeessu, waan taa'anii ilaalanii miti. Jechaatuma turre Oromiyaa diiguu, Oromummaa balleessuu, sabboonummaa Oromoo gadi cabsuu kan jedhu karoora sirnichaati. Kan ammoo uummanni karaa adda addaatiin, tooftaa adda addaatiin, karoora fi tarsiimoo adda addaatiin mootummaan itti jira. Guyyeetti Oromoonis kan argaa jira. Lolli waraanaa nurratti banamee jira. Laftiin saamama, poolisiin adda addaa hin ba'a, tarkaanfiin adda addaa hin fudhatama. Kuni otoo ta'u uummanni cal jedhee jira. Maaliif hin diigame? Ijaarsa dhabe. Waliif birmachuu dadhabe. Wal shakkee, wal sodaatee, walirraa hafe. Maaliif? Hogganaa dhabe, ijaarsa dhabe, hin bittinnaa'e. Hoggantoonni siyaasaa akkuma beektu kun mana hidhaa turanii kun ajjechaadhaaf olii gadi shororkaa turan warri amma jiru dirree siyaasaa irraa ala jiru uummanni isaan dhaga'us hin jiru. Kanaaf isaanu of laaluu qabu warri at least hin hidhamiin jechuudha. Warri mana hidhaa jiru of course warri mana hidhaa jiru maal godhu. Uummata ijaaruun barbaachisaadha amma.
So I think ijaarsa san immoo fiduudhaaf hayyoonni rogeeyyiin gaazexeessitoonni biyya adda addaa jiran I think wal gurmeessanii walitti dhufanii tooftaa fi karoora baasanii ammas uummata kakaasuun dammaqsuun fi uummata hidhachiisuun. In fact wanti biraan barbaachisu amma uummata hidhachiisuudha. Uummaticha hidhachiisuudha. Keessattuu uummatoota gandoota uummanni amma reebicha jala jiru hunda isaa hidhachiisuudha. Uummanni yoo hidhatee sodaatamaa hin kabajama. Walloon akkasitti jirti. Ciniinfattee ofirraa ittistee teessi. Guyyaa eeggatu isaanis isheenis hidhatteetuma eeggatti. Kanaaf maaster pilaaniin kun dhufaa jira. Oromiyaa diiguuf jira. Diigee jira. Amma Finfinnee keessatti Oromoo arguun feenu jechaatti waan adda addaa godhaa turanii naannoon Shaggar sun kaafa dhuftus kanumatu ta'uuf deema. Already kondominiyeemii eenyuuf akka kennaa jiran demograafii akkamitti jijjiiraa akka jiran waan beekamudha. Dr. Milkeessaan asirra dubbachaa ture torban darbe. Waan isaan godhaa jiran Koyyee Faccee irratti gara uummata 100,000 ta'utu kondominiyeemii Koyyee Faccee faa bira jiru fudhachaa jira. Demograafii san jijjiiraa jiru. Kanaaf Oromiyaan saamamaa jirti. Akka karaa addaatiin har'a koloneeffamaa jirti. The true face of colonization is happening right before our eyes, and I think it's time for us to reckon that. Thank you. Galatoomaa Dr. Tsaggaayee egaa kanaan wal qabatee gara birootiin wanti belbeltuu ta'e tokko maal inni mootummaan qaamni mootummaa fi jedhu mootummaan federaalaa kuni gara warra Tigraay TPLF wajjin taa'ee mariidhaan fudhatee qawwee hiikkatanii wajjin waan adda addaatti seenanii amma waan adda addaatti deemaa jiran maayyoo hanga kaampiitti galchuutti akka deemaa jiranidha odeeffannoon kaleessaa gara TV Tigraay irraan darbaa ture kan ilaalu tokko. Gara Oromiyaatti gaafa as deebinu garuu namni Haayiluu Addunyaa jedhamu kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa yookiin immoo paartii bilisiginnaa damee Oromiyaadha. Waba wajjin araarri hin jiru isaan qaama shoror keessaadha. Waraanumaan xumurraa waan jedhu tokko lafa kaa'aniitidha lafa qabsaniitti deemaa turan. Egaa gara kaabaatiin wanti kun gaafa xumuramu Oromiyaattis tarii nagaadhaan ta'anii mari'achuun, nagaadhaan fixachuun, karaa nagaatti deemuun, ilaamiidhaan ilaaluun diina wajjin hin maratanii Oromoo wajjin immoo ta'anii mari'achuu danda'u jedhamee yeroo itti yaadamaa ture tokko ture. Namoonni hedduun abdii akkasii qabaachaa ture. Amma jara sanarree araarri wanti jedhamu hin jiru. Inumaayyuu namoonni dogoggoranii isaanitti makaman yoo dhufanii karri keenya banaan akka waan dogoggoraan namni lubbuu ofii dabarsuudhaaf yookiin immoo qabsoodhaaf dirree baheetti waan akkasii ibsa waan tureedha. Akkam jettu kaabaan araara Oromiyaadhaan oolaa waraanaan fixannaa kan. Mootummaan Abiy nagaan barbaadu. Mootummaa nagaa barbaadu miti. Nagaan tarsiimoo isaa keessa hin jiru. Nagaadhaan hin fayyadamu. Siyaasni isaanii siyaasa lolaati. Kanaaf faashistiidhaa isaan hin jiru. Faashistiidhatu siyaasa kan geggeessu karaa meeshaa waraanaatiin. Karaa meeshaa waraanaatiin ta'uu qofa otoo hin ta'in faashistiidhatu eenyummaa irratti hundaa'ee yoon si balleesse malee duguggaa sanyii irratti geggeesse malee situ rakkoo kiyya jedhee Oromootu rakkoo Itoophiyaati. Rakkoo kana furuudhaaf Oromoo balleessuu qabna. Rakkoo kana furuudhaaf sabaaf sablammoota cunqurfamuu balleessuu qabna. Rakkoo kana furuudhaaf Tigraay balleessuu qabna jedhanii itti deeman. Humnaan balleessina jedhee deema. Kanaaf siyaasni isaanii siyaasa nagaatii miti. Ta'ees hin beeku ta'uufis hin deemu. Siyaasa lola waraanaati. Siyaasa meeshaati. Kanaaf faashistoota. Kanaaf buqqa'uu qabu. Kanaaf wajjin wanti mari'atan hin jiru kan jennuuf kanaaf. Tigraay wajjin kan mari'atan dadhabaniiti. Cabsuu, duguuguu, fixuu, injifachuu waan dadhabaniif karaa nagaatti deeman. Loltuun isaanii dhumee maallaqni irraa dhumatee mootummaan hundi addunyaa irraa garagaree jennaan isaaniif maallaqa isaaniitiif hafuura deeffachuuf. Jarri immoo ummanni sun du'aa waan jiruuf. Ummanni sun neetworkiin hin jiru, nyaatni hin jiru,
qorichi hin jiru. Okay? Buqqeensatu jira. Rakkoo adda addaatu jira. Waggaa lamaaf waan takka arganii hin beekan. Utuu waraanaan injifachaa jirruyyuu uummanni nu harkatti dhumaa jira. Utuu waraanaan injifanneeyyuu uummatni kun dhumuu danda'a. Jedhanii itti yaadanii waan fedhe haa ta'u hanga ta'e nagaa uumneet karaa nagaatiin qabsoofna. Karaa mariitiin qabsoofna. Through the agreement jedhanii itti deeman. So mootummaan Abiy nagaa hin barbaadees hin beeku. Garuu Tigraay irratti maaltu ta'e? Hin caccabsanii barbadeessanii waraana makalaakaa Eertiraa jalatti kan jirtu haftee akkasitti jiru. Oromiyaa wajjin naannoo waboo wajjin akka mari'atu yoo barbaadde ofirraa ittisuu qabda. Caccabsitee firfirsuu qabda. Ofirraa yoo ittiste malee gaafa dadhabina isaanii argan malee karaa nagaatti deemuu hin danda'a. Maaliif faashistiidha? Faashistiin yoo hin buqqista malee hin injifatta malee karaa nagaatiin utuu karaa nagaatiin dubbii fixan ta'e bara lola hangana ga'uutti hin deeman turan. Gaafa waboon Dambidolloo qofa jirtu gaafa silaa karaa nagaatiin gattaa'anii dubbatanii waan tol godhanii deemu. Har'a erga jabaatee biyya hunda dhuunfatee booda waraanni isaa jabaatee meeshaan isaa jajjabaatee bakka jiru kanatti naannoo Oromiyaa keessa bakka hundatti bakka faca'ee kanatti karaa nagaatiin isaanii wajjin walii galla kan jedhu hin godhan isaan. Maaliif? Isaan warra nagaatii miti. Karaa nagaatiin siyaasa dalagamu hin beekanis hin fedhanis. Hanga isaan dhooftee aangoo isaaniirraa bu'uuf deemanitti karaa mariin jirtu. Jawaar yoomii kammee gaafa wayyaaniin dhuftee Dabra Siinaa Dabra Birhaan geessee mootummaan jijjiiramuuf deemaa jedhan ijoolleen abbaa qabeenyaa warra Abiy jala deddeemtu warri ijoolleen Amboo kun karaarra bahan maraataniitu. Okay? Maraataniituma karaarra bahan dubbachaa. Yoo nu wajjiisis Jawaar nu wajjiis wayya. Maaliif wayyaanitti kun wayyaanii dadhabne egaa karaa nagaatiin isas fixaa Jawaar Faasikaa maal jechaa maraataniituma karaarra deemaa turan. Okay? Isaantu har'as dubbachaa jiru. Lola san gaafa fixnee warra hidhamees ni hiiknaa waboo wajjinis nagaa ni buusnaa jechaa turan isaanittu. Waruma sanattu. Okay? So gaafa dadhaban karaa nagaanuma dhufu. Sodaattuu waan ta'aniif. Aangoo isaanii dhabuu waan hin feeneef. Qabeenya isaanii dhabuu waan hin feeneef. Warri kun warra siyaasan keeriyerii isaanii godhatee miti. Siyaasa qabataniit maallaqa guurratu. Warra garaati kun. Hundi isaanii. Aangoo siyaasaa qabatanii maallaqa guurratu. Kanaaf aangoon siyaasaa kun isaaniif barbaachisaadha. Maaliif? Maallaqa isaaniitti jalaa fudhata. Aangoo dhabuu qofaa miti. Jireenya isaanii dhabuutu ta'a. Kun waan ta'eef gaafa haleelamanii dadhaban aangoo isaanii bulfatanii qabeenya isaanii tiksuudhaaf jecha abbaa fedhe wajjin waliigaltee uumuudhaaf qophii ta'u. Hanga ofirraa ittistutti garuu hanga si dadhabanitti karaa nagaa yaaduu hin danda'an faashistoota kun. Kun waan ta'eef ani nan dinqisiisu waboo wajjin hin dudubbadhu jechuun waanuma jirudha. In fact ijoollee waboo keessa jirtu haamilee ishii cabsuudhaaf gadi buusuudhaaf waan adda addaa dubbatu. Waboon hoggansa hin qabdu adda faffacaatee jirti. Karoora siyaasaa hin qabdu. Waan akkanaa haasa'u. Maaliif kana jedhu hin beeku gaa. Akkuma Oromoo diiganitti jaarmiyaa malee hambisanitti Oromoo saba bal'aa kan. Ammoo waboo sanaayyuu diiguu barbaadu. Yaalanii dadhaban. Sun hin geenye jennaan gaamma rifatanii hin balleessina. Hin balleessina gaafni hin jenne hin jiru. 2019tti Biraanuu Juulaa balleessineerra jedhe dubbate. 2019tti Fiqaaduu Xuwwee, Fiqaaduu Tasammaa gadi baheetti hin balleessina. Isaan balleessuudhaaf immoo galaana kana balleessina.
Oromoo balleessine. Yeroo adda addaatti dhaaddatanii ni balleessine irraa baddee jirti shanee birgeedii tokkootu gahaa fi maal jechaa turan. Har'a immoo hafuura deeffatan kan Tigraay xumurame isaaniif at least. Kanaaf diroonii isaaniitis makalaakaa hanga qabatanii Oromiyaa irratti bobbaasuuf deemu. Isa qofa miti amma makalaakaa of harkaan qaban baay'ee. Waan itti irratti qophaa'aa jiran ijoollee amma lafarraa haranii immoo leenjisanii itti bobbaasan kan hanga isaan leenjii keessaa bahanitti isa eeggatu. Kanaaf akkasitti itti bobbaanee kan Tigraay irraa yoo hafuura fudhanne asirratti Oromoo irratti fulleeffannaa kan jedhudha. Kanaaf humnatu itti dhaga'ama amma malee ijoolleen gurbaan naannoo bulchiinsa Oromoo akkas jedhe suni waan jedhu iyyuu hin beekunni waanuma itti himamedha. Shororkeessitoota kana wajjin umaa haasaaf hin deemnu jedhu. Gaafa guyyaa lamaaf yoo rukutte nuyi karaa nagaatiin waliin mari'achuuf fedhii qabnaa jedhu. Isa dhiisiti waruma hayyoota biyya alaa jiran kan gaafa dubbii jabeessanii dubbatan Abiyyi bilbilee haa mari'annu wal argineetu beeknu waliin haa dubbannu rakkoo nuyi akka Oromootti nu gidduutti hin fidne maaltu jira kottaa maaliif dhuftanii waliin naasofne jedha bara. Gaafa dubbii jabeessitee asuma irraa haasofte kunuu waan guddaa ta'e dhiisitii gaafa waboon jabaatee isaan rukute. Kanaaf mootummaa kana ani nagaan barbaannu jechuun isaa nan dinqu kanumaaf deemaa turanii. In fact, gaafa Tigraay fitne isinitti fulleeffannaa jechaa turanii. Tigraay fituu dadhabanii karaa nagaatiin fitne jedhanii amma immoo nurratti fulleeffachuun isaanii waanuma eeggamudha. Garuu duris kaleessas boris jarri kun karaa waraanaatiin malee karaa nagaatiin waa tokko hojjechuu hin danda'anii hin beekanis. Kanaaf gaafa walgahii warra Tigraay wajjin Pretoria irratti godhamu bar waa tokko qophaa'anii hin deemne. Waan takka waan isaan itti qophaa'an waan jarri itti qophaa'an appendixii godhanii fudhatanii waan warri Afrikaa Union qopheesse fudhatanii deeman. Qophii tokko illee hin qaban nagaadhaaf akkamitti akka of qopheessanuu hin beekan. Faashistiin akkasi. Himmler faa nama bakka bu'aa Hitler ta'e. Goring faa bara 1945 lolli Hitler sun gara dhumaatii isaatti gaafa deemu warri Ameerikaa yoo marii barbaadan namoota tokko wajjin haasa'uu ni dandeenya jedhanii yaada baasan. Jarri sun gaafa mariidhaaf deeman lolli gara dhumaatii isaatti deemaa jira. Waan isaan haasa'an waan barbaadanuu sirriitti hin beekan turan. Because karaa nagaatiin yaadanii hin beekan. Bara 1933 irraa kaasanii hanga 1945tti waggaa 12 karaan isaan itti deeman karaa lolaatiin olaantummaa uummata isaanii agarsiisanii jabina isaanii agarsiisanii addunyaa guutuu of jalatti cabsanii gad bulchuu kanaaf waan karoorfataniif karaa nagaatiin dubbii furuu hin beekan turan. Utuma isaan dubbii allaanfatanuu waraanni Berliin seenee lolli akkasitti xumurame. Jarri kunis akkas. Garuu jarri kun laal warra siyaasaa dhugaatii miti. Jarri kun maxxantoota warra garaati. Aangoo siyaasaa kan barbaadan qabeenya isaaniitiif jecha. So gaaf aangoon isaanii irraa fudhatamuuf deemu qabeenya daldaltoota waan ta'aniif jechuudha. Daldalli immoo daldaltuun waan irratti mari'anne hin qabdu. Waan hin gurgurre hin qabdu. Kanaaf gaafa aangoon rakkoo keessa galuuf deemu mari'achuun ishee nafu. Sun garuu waan nagaa jaalataniif miti. Waan sodaa qabaniif qofa ta'udha. Kanaaf Oromoon cimee uummata isaa hidhachiisee lolee jilbinfachiisuu qaba malee utuun jilbinfatiin karaa nagaatiin dubbii furuu warra beekanii miti kan jennu. Galatooma Dr. Saggaayee. Wanti amma isiniif kaasuu waan akka falaatti nu keessanidha. Waan hedduu kaasnee dubbanne gidduutti akka falaatti suntuutti keessan jiranii. Oromoon irraa hiigamee jira jettanii jirtani. Ijaarsa hin qabu jettanii jirtani.
Gama tokkoon immoo waraanni bilisummaa Oromoo ni jira. Ijaarsa qaba. Kallattii garaagaraatiin socho'aatiidha jira. Oromiyaa keessatti humni yeroo ammaa kanatti waan tokko gochuu danda'u uummata kanas waamee kallattii garaagaraatti furgaasuu danda'u qaama kanadha. Qaamuma kanaan wal qabatee Oromoon weerara kiramuudhaa hanga Moyaaleedhaa hanga Cinaaksanii hanga Karrayyuu Fantaalleetti baname kana Finfinnee keessatti waan godhamaa jiru argaa jirra. Salphifamuu, saamamuu fi xiqqeeffamuu irratti raawwatamaa jira. Caba haleellaa fi duguuggaa sanyii irratti raawwatamaa jiru kan akkamiin jedhe falli maali? Well, ijaarsan qabu jechuun kiyya ijaarsa qabsoo Oromoo finiinsu qabsoo bakka tokkotti qindeessu hin jiru jechuu kiyya kan sabaa jechuudha kan karaa nagaa jechuu kiyya malee waboon hin jiru jechuu miti. Falli maali kan jetteef tokkoffaa waboon tooftaa fi karoora isaa karoora yeroon gaafatu baafatee jabinaan falmuun itti fufa. Maali fi karaa qilleensaatiin itti dhufe amma. Kanaaf qophaa'insa qaban. Kanaaf meeshaan qaban. Anti-drone, meeshaa anti-aircraft kana baay'ee hin qabani. Kanaaf akkamitti tooftaa akkamiitiin yeroo akkanaa kanatti jabinaan loluu danda'ama kan jedhu. Akkam goonee droonii jalaa miliquun danda'ama. Lola akkamiitu tooftaa akkamiitu nu baasa kan jedhu irratti xiyyeeffatanii karoora baafatanii jabinaan falmuun itti fufaa. Sun waanuma jirudha. Kan lammataa Oromoon biyya keessaa hundinuu hidhachuu qaba. Hundinuu namni maallaqa qabu bitachuu qaba. Namni hin qabne bitamuufi qaba. Uummanni hidhachuu qaba. Yoo hin hidhatin namnis isan kabaju, namnis isan jiraachisu. Finfinnee keessatti bar hin beekama bar. Namoonni tokko shuggutii fa'aa mana keessa kan kaawwatan at least gaafa namni reebuudhaaf dhufe ishuma gara samitti dhukaasu. Irraa garagalee deema. Saniin malee jiraachuun hin danda'amne Finfinnee keessatti Oromoo taate. So waan ta'eef uummata amma lolli waraanaa kallattiidhaan irratti banamee jiru kana hidhachiisuun barbaachisaadha. Oromoon biyya alaa uummata hidhachiisuu akka hatattamaan itti bobba'u godhuu qabna. Uummata biyya alaa kana gurmeessuun ijaaruun barbaachisaadha. Walirraa hafee jira. Hanga ta'e burjaajii guddaatu jira. Mootummaanis hin bitatti warri gandaan deemus uummata faffacaasaa ture. Kun waan ta'eef amma garuu waan jiraachuu fi jiraachuu dhabu waan ta'eef. It is an existential threat. Kun waan ta'eef karaa adda addaatiin wal gurmeessanii tokkoffaa warri biyya alaa maallaqa qabu gargaartuudhaaf ofiifuu silaa qabsaa'uftu miti. Gargaarsa kana tokkoffaa amma kan xiyyeeffachuu qaban uummata hidhachiisuu irratti. Uummata hidhachiisuudhaaf akkuma jarri of ijaara. Laal namni tokko maatii tokkoof kilaashii tokko jedhan bara. Mindaa isaaniirraa muramee deemeef. Uummanni biyya alaa karaa adda addaatiin maallaqa sassaaba. Mana amantiidhaaf jedhee, mana ijoollee barattuudhaaf jedhee, gargaarsa namoomaadhaaf jedhanii karaa adda addaatiin maallaqa sassaaba. Faannuudhaaf dabarsu. Meeshaa waraanaa bitatu. Keenya uummanni baay'eedha. Kanaaf maatii tokkoof kilaashiin tokko waa hedduu dalaga. Warra walloo akka biyya alaarraa keessattuu uummanni biyya Arabaa keessa jiru akkamitti akka uummata isaanii hidhachiisanii at least lubbuudhaan jiraatan akka godhan waan argineedha. Kanaaf uummanni biyya alaa tokkoffaa uummata hidhachiisuu. Lammata uummata rakkataa jiru buqqa'aa jiru kan gargaaruun barbaachisaadha ammatti. Gargaarsi namoomaa hedduu barbaachisaadha because uummata nagaatu mana isaarraa qe'ee isaarraa buqqa'ee waan jiruuf bakka deemu kan hin qabneetu waan jiruuf uummata kanaaf jirra jechuun barbaachisaadha. Karaa danda'ame hundaan isaaniif dhaqqabuun barbaachisaadha. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo gama isaaniitiin mootummaa kana jala deemuu dhiisanii kursii jalatti utubuu dhiisanii I think uummata bira dhaabbachuu jalqabuu qabu.
ibsa ejjennoon qofti waan ga'uunatti fakkaatu ammatti. Amma dubbii jabaa ta'ee jira. Kanaaf isaanis dirree siyaasaa keessa hin jiran hin beekama. Garuu dirree siyaasaan ala ta'anii dhiibbaa isaan godhuu danda'an sirriitti ilaallatanii warra badii kana uumaa jiru maqaadhaan dhahanii isaanis jabinaan waan danda'aniin uummata bira dhaabbachuu qabu. Gama hayyootaatiin rogeeyyiin gaazexeessitoonni biyya alaa jiran hundinuu I think yeroon kun yeroo addaa akka ta'e hubatanii ejjennoo jabaa fi tarkaanfii addaa fudhachuudhaaf qophii ta'uu qabu. Keessattuu warri biyya alaa hayyoonni fi rogeeyyiin biyya alaa sagalee ta'uuyyuu dadhabanii jiru ammatti. Warri yeroo bara meeqaaf advokeesii hojjenna maal goona jedhu amma inumaa manatti gale. Miidiyaa kanarrattu warri wacu hin jiru. Isaayyuu dadhabanii jiru. Kanaaf I think wanti kun bakki kun bakki ammatti jirru kun bakka seena qabeessadha. Seenaatu nu hordofa, itti gaafatamummaanis ni dhufa. Amma waan dandeenyu goonee uummata faffaca'ee jiru walitti sassaabnee yaada fi karoora isaa qindeessinee bakka tokkotti ijaarree yaadaanis ijaarree maallaqaanis gara adda addaatiin ijaarree uummata kana hawaasa isaatiif uummata isaatiif saba isaatiif akka dhaabbatu goonu malee itti gaafatamummaan nutti dhufa. Kana baruu qabna. Hanga ammaatitti karaa adda addaatiin yaalle garuu keessattuu erga Jawaarfaan mana hidhaarraa bahanii booda naminuu balbala cufatee fakkaata. Qaqqabbanaa'ee jira. Kanaaf isaanis kakaasuu qabnaa. Uummata keessan bira dhaabbachuu qabdu. Tooftaa barameen ala qabsaa'uun yoo barbaachise gargaaruun yoo barbaachise tooftaa hanga ammaatitti ittiin deemne yoo nun baasne karaa biraatiin itti deemuun barbaachisaa waan ta'eef kana quba qabaachuu qabu. Akkasitti itti bobba'uu qabuun jedheen amana. Uummanni keenya bakka jiru hundarra biyya keessatti waliif tumsuu qaba. Dubbiin ammaa dubbii isa jiraachuu fi jiraachuu dhabuu gidduu jirudha. It is an existential threat and that is how it has to be responded to. Extraordinary times demand extraordinary measures and uummanni keenya wal hubachuu, wal tiksuu, waliif tumsuu qaba. Diinonni keenya akkasitti wal faana deemu waliif tumsuu. In fact, adda nuun baasan isaan. Abiyyis Onag jedhama. Qaama Oromummaa jedhamee ilaallama. Oromoon kaanis akkasumatti ilaallama. Gaafa isaan sodaatan akkuma Jawaarfaan jechaa turan ajjeesaa malee hidhaa malee jedhu. Gaafa immoo isaan cal jedhan isaan irraanfataniitu warra kaan irratti bobba'u. Amma namni isaan sodaatan Oromummaa kan hogganu Abiyyi fi Shimallis ta'anii jiru. Kanaaf isaan addan baasan. Waan feetee ta'e Itoophiyaadhaaf tumsi. Itoophiyummaa faarsi. Waan feetee ta'e deemtee Oromoo waan taateef ati qaama Oromummaa qaama Onag kana waan taateef isaan adda nuun baasan. Nuyi garuu adda baanee waliif tumsuu dadhabuun keenya seenaadhaan nu gaafachiisa. Kanaaf falli jiru of ijaaruu, waliif tumsuu, wal ijaaruu falli jiru uummata keenya hidhachiisu, uummata keenya kan buqqa'e, kan rakkate gargaaru, uummata biyya alaa immoo sassaabuu, qabsoo gargaarsa isaa akka haala qindaa'een godhu jajjabeessuudha. I think kanumatu fala ta'a. Kanaan ala Oromoon hundi kan hubachuu qabu waan xixiqqishoo irratti duula banuu miti kan barbaachisu. Sirnichatu rakkoo kan uume. Faannoon haa nu waraanu, lafti haa saamamu, poolisiin adda addaa nurratti haa ba'u, Andargaachoo Tsiggee qubeef saabaa fudhadhaa jedhu. Kuni hundi kan maddee sirnicharra hiddasaarraa. Sirnicha balaaleffachuu qabna, sirnicha diiguu qabna.
Kana irratti immoo shakkiin tokko jiraachuu hin qabu. Sirnichi sirna Oromoo balleessuuf ijaaramee qaanyii malee dubbatudha. Sirnicha sirna faashistiidha. Sirnicha kana buqqisuudhaaf waan barbaachisu hunda kaffaluudhaaf qophii ta'uu qabna. Kanaaf duraan dursa uummata keenya hidhachiisuun barbaachisaadha. Kan rakkate gargaaruun barbaachisaadha. San booddee waan siyaasaatu itti fufa jechuudha. Kanuma jedha. Tole, galatooma Dr. Saggaayee egaa yaada bal'aa fi dheeraa kaasneetiidha irraa mari'annee yeroo baay'ee afaan Amaariffaatiin sagantaa keenya gaggeessina. Especially irra guddaan rakkoon keenya sabaaf sablammoonni biyyattii keessa jiran afaan Oromootiin sagantaawwan darban irratti dhugaan Oromoo eessa jirti waan jedhu waan hin hubanneef miidiyaaleen afaan Oromootiin dabarsanis OMN dabalatee miidiyaaleen hedduu waan jiraniifidha. Qaawwa gama afaan Amaariffaatiin jiru sana haguuguudhaaf jecha dhugaa Oromoo afaanuma jarri beektuu fi impaayirattiin beektu sanaan dhugaa Oromoo lallabuu, dhugaa Oromoo beeksisuu fi qabsoo Oromoo tumsuu akkasumas firoota qabsoo Oromoo baay'isuudhaaf akka jedhuun afaan Oromootiin sagantaawwan nuti dalagnu baay'ee miti. Akkasumas akka hundeeffamu Kuush Miidiyaa Neetworkitti saboota Kuush jedhaman aadaa fi duudhaadhaan Oromootti dhiyaatan cunqursaan sirna impaayera Itoophiyaadhaan gaggeessan wal faana nu cabsanii fi arras bittaa sana jala jirran walitti finnee impaayera Itoophiyaa diiguu yookiin immoo impaayera Itoophiyaa dimokiraatessuu yoo hin danda'amu ta'e gamasitti akka deemamuudha afaan saboonni Kuush irratti walii galaniin yeroo baay'ee dalagaa turre akkanuma darbine afaan Oromootiin kan qopheessaa turre ta'us jechuu kooti. Kana booda afaan Oromootiin irra deddeebiidhaan kan dalagnu ta'a dhugaa dubbachuudhaa fi rakkoo uummanni keenya keessa jiru miidiyaaleen Oromoo lama sadii yookiin afur shan jiran kun haguuganii yookiin dubbatanii xumuran waan hin taanee fi afaan Amaariffaatiin cinaatti afaan Oromootiin sagantaawwan irra deddeebiidhaan kan dhiyeessinu ta'a. Waan nufaa turtaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warreen biyya keessa teessanii daawwattanii gama saatalaayitii firkweensii as jala deemaa jiru kanaatiidhaan guuttatanii hordofuu dandeessu. Warreen gama sooshaal miidiyaatiin hordoftan Kuush Miidiyaa Neetwork YouTube chaanaaliidhaan hordoftaa turtanii waan hordoftaniif hedduu galatoomaa isiniin jedha. Warreen maatiin taane sabiskiraayib godhaatiin faana ta'a. Warri biyyatti saatalaayitii barbaadan asuma jala kunoo fakkii keenya jala yookiin immoo suur-sagalee keenya jala kan deemaa jiru kana guuttattanii saatalaayitiin hordofuu dandeessanii Dr. Saggaayee yeroo keessaniif galatoomaan jedha. Ergaawwan irra darban irraa waan hedduu akka fudhatan abdiin qaba. Irra deebi'ee galatoomaa isinii jedha. Galatoomeetis. Fayyaa yeroo gaarii. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota Kuush Miidiyaa Neetwork. Gootummaa keerraftee dukkanni gabrummaa.